Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtani kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Jamilaa Jimmaa. Baga nagaan dhuftan viidiyoo irratti warroonni gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraabii fi sheer laayikiin gochuutiin maatii keenya ta'a. Nuti maatii babbareedduu maatii gaggaarii qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maatii wal arrabsu maatii wal tuffatu osoo hin taane maatii kabaja walii qabu kan badii irratti wal gorsuu fi akkasumas kan bakka dogongoraa walitti himee wal guddisuuf yaalu qofaadha maatiin kun alhamdulillahi rabbil aalamiin. Buleen kiyyaarraan kan immoo xiqqoollee utaalonnis na qabee jira. Wanni isinitti dubbachuu dhufee sheer godhaa wanti kana jechuudha. Akkuma seentanii viidiyoo kana sheer godhaatii waliif daddabarsaa. Namni keenya yeroo nam tokko ka'ee dhukkubsate namni tokko gizee ka'ee rakkate rakkina nama sanaa caalaa viidiyoochi sana fuudhee yuutuubii isaa irratti laxxifachuu fi asii fachi sheer godhee harakaata irratti gochuudha jechuudha kan inni ittiin beekamu. Garuu akkasumas akkuma namni akkasii jirus namni gaggaariin kan onni isaa raabbatees immoo rabbiif rasuula jecha alayhi wassalaam rabbiif rasuulii jecha du'aa isa olii godhuu hedduu qabna jechuudha. Alhamdulillah akkuma badaas bira kenne gaariis bira kenne. Akkasuma waa'ee Jaafar Abdallaati jechuudha wanni irraa dubbachuu barbaade. Jaafar akkuma isin beektan kolfee taphachuu koomedii adda addaa gochuu waanuma hundi keessa sisseenee nama kolfisiisu ture. Akkuma isin beektan jiruun biyya namaa kun wanni namni biyyaa ba'eef wanni ati sila yaadde biyyaa baateef wanti ta'e biyya namaatti argitu adda waan ta'eef sammuu fi bashannansiisuuf wanta sana rakkina sana immoo of irraanfachiisuuf jechuudha irra caalaan namaa kan inni miidiyaa kanarratti waa'ee siyaasaa keessas galee isa sangaltiin keessas seenee waliin haasaa oolu wal lolaas wal arrabsaas oolu jechuudha. Akkuma isin beektan Jaafar dhukkuba namni kamuu sodaachuu jiru kanaan qabamee mustashfaa keessa kan inni jiru. Garuu namni tokko tokko immoo inni sobaa maarreedha jettee ijoolleenii kan arrabsitu illee jirti jechuudha. Garuu Jaafaris kaleessa akkuma dhanu qallannu kan akkuma dhanu qalbii goone ilaallutti qalladaa ture jechuudha. Garuu rabbiin dhukkuba kana ittiin fidaaraaf eeggadhoo namatti hin fidu. Yoo wanti sila namaa katabame yoo eenyu nu ta'e hin oolu jechuudha. Ammas immoo warri hojii ergasii rabbiin hin yaadatu namni jedhu sin jira jechuudha. Rabbiin utuu badii keenyaaf duniyaa kanarratti nu qixaaxa ta'e osoo badii keenyaaf duniyaa kanarratti nu godhee nu kuffala ta'e silaa namuu rafee irriba keessaallee waliin ka'u jechuudha. Rafee irriba keessaallee waliin jedhu ture. Akka guyyaa kanatti maqaa namaa haasawaa ta'u maalillee haa ta'u badii namni godhaan waliin jiru aangoo qulqulluu ofii jechuun hin ta'u jechuudha. Akkasuma obboleen kiyyaa dhukkubni dhukkuba walitti illee qalladanii miti. Dhukkuba walitti tattarabaa godhanii yuutuubii ofiirraa fiiganii viiyuu dandeeffatan illee miti. Onnee keessan irraa fudhaati. Qalbii keessan qulqulluudhaan haadhatti isii isa deessee yoona kana lafti inni dhiyeessiidhaan ifuu inni feesiidhaan dhihu gubaa ibidda liqimsaartu jedhaati. Onnee keessan irraa fudhaa du'aa eeggadhaafi. Warri immoo viidiyoo isaa asitti kukkutee jechuudha. Warri abashoonni fa'aa jechuudha. Warri afaan Amaariffaatiin dubbatanu. Viidiyoo isaa kan inni ergasii qalladee walitti hidhanii isanii amma dhukkubsatee immoo namni dhukkuba namni du'an sodaanne hin jiru yoo eenyu ta'e raafee nafsiidhaa du'aa hinaa kadhaa jedhu walitti hidhanii warri miidiyaa irra facaafataa illee hedduun argeessuudhaani. Kana keessaa maaliin taasisabee ofii kootii fi hunda nannaan anaaf chaanaalii kanaa guddannaan duutii nama dhibuu dhiisera jechuudha. Kanaafuu dhibeen kun illee dhibee haadha illee nama ajjeesus miti. Rabbiin immoo du'a namaa gaafa akkasa barraatti illee butuu asillee butuu. Kanaafuu barbaachisaan jechuudha waan akkanaa wal bartuufuun. Obboleen kiyya warri haadha qabdan warri ilmoo qabdan ilmoon isiin guddoonis isiin bicuunis haadha tokko jechuudha. Haati keenya nuuf isiin nuyi gadii isiin nuyi waliif wal qixa jechuudha haadhaaf. Yoona kana ibidda isiin liqimsaartu maaliin godhaa? Gubaan isiin liqimsaartu akkuma isin beektan akkuma an beeku jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya guutumaan guututti wanni jechuu barbaade onnee keessa qulqulluurraa fudhatee rabbiin kan dhaabe rabbiin du'aa kana nama hundaa keessaa kan abbaa inni fudhatu isatu beeka. Kan nama tokko numa dhaga'ame jechuudha. Rabbiif jedhaa onnee keessa qulqulluurraa fudhaa rabbiin kan dhaabe. Akkuma isin beektanu boolleen barbaanne boollee fixadhee jiraanii. Maaliif namni jireenya isaa guddifachuu eenyuun jechuudha kan inni baaratti tuulaaluu jaamee
rakkina hedduu keessa dabarfatee biyya namaa deemuu fi jireenya koo guddifadhaa amantaadhaaf garuu achi gahee yookaan jireenyi sun isaaf ta'a yookaan ta'u nu isa miidiyaa irratti argina malee yoona rakkina dudduuba isaarra jiru hin beeknu jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya rabbiidha wanni keessa nurraa fudhaa du'aa eegadhaa fi du'aa inni hundaa keessaa rabbiin kan abbaa tokko dhaga'uun hin oolu. Kanaafuyyuu rabbii isa ol ta'e isa nu hundaa galqee kadhaafiin isiniin jedha. Warri immoo viidiyoo isaa fuutanii asii fichiin kukkuttanii laxafataan rabbiin sodaadhaa. Haadhattiin dhumaa duniyaa utuu dhukkubni isaanii dhukkuba sa'aadaa isin immoo maraatti baddaa ittiin galchinaati. Keessanii fudhaa du'aa eegadhaafiin isiniin jedha. Kanuma jechuudha yaaddoo hedduu keessan seenee rabbiin yeroo dhiyoo keessatti hafiyaasaatti isaa deebisu jennaa. Yaa wanni walii godhanoo jiru du'aa immoo walii kadhachuudha. Warri illee itti mufattan rabbiif sadhaa afooteedhaafi. Rabbiinis kadhaafi afootus jedhaafi. Birrii naa buusaan jennee akkuma inni jedhu du'aa inaa kadhaa afootu naa jedhaanis ni jedhe birrii naa buusaa siniin jedheedhaa jira jechuudha. Kaleessi galgalallee laayivii isaa ilaaluun ture. Egaa obboleen kiyyaa du'aa kaasa akkuma jedhamu du'aa kadhaa Jaafarii fi Moosmaan waliin dhaamu namni dhukkubsateef waan ta'u dhukkubni dinateefis hin du'u. Fayyaan ijoolleen utuu lubbuu keessa jiraachuu beektu meeqatu foqirraa finittee du'aarti. Yaa namni dhukkubsateefis hin du'u, dhukkubni guddateefis namni hin du'u, dhukkuba kanatu si ajjeesa jedhameefis hin du'u. Kanaafuu nafsiyyaa kee dura buutee ofin ajjeesinati. Utaalloo dabaqqaa jedhii dabarfadhu. Rabbiin si fayyisaa mataa kan kee waan si bashannansiisu. Sammuu kee keessa fidi. Nan du'aaraa nan dhukkubsataa akka hiriitu hojjetti nan du'ee badaaraa jechuu dhiisiiti. Sammuu kee keessa waan si bashannansiisu fidi. Rabbiin araaramaadha nama fayyisaa. Inni si fayyisu. Aniinis nama dhaabeetti na argitan kun jechuudha. Alfeen warbaattaa bara 2014 jechuudha. Xannachi amma koorratti na ba'ee bultii dama guutuu bishaan gurraa gadamee yeroon lafti yeroo sana biyya keenyaa buna diimaa funaanamaa ija namaan argu ankoo sana yaadadde jechuudha. Kaleessa yeroo inni damni na baqate minaamin jedhu namni buna diimaa isaa funaannataa haadha kootiif aan qofittee bidda liqimsee yoo namni dhukkubni xannachaa nama ajjeesaa yoo qalamillee du'a maal jedhee isinitti malee rabbi na fayyisee adda kunoo dhaabittan jira jechuudha. Hundinuu darbee garuu yeroo sanaaf namni kamuu du'atti na eeguutu ture. Anillee waan fayyos natti fakkaachuu ture. Bultii dhiigee yeroo bishaan dhuguu hin tolnaan bultii dhiigama guutuu bishaan malee taa'ee peepsii walakkaa burcuqoo yookaan mureeddaa walakkaa burcuqoo qofaan qoonqoo hojii shadheeti bishaan irraa eegamaan ture jechuudha. Rabbi garuu na fayyisee asin jira. Kanaafootis Jaafararra sodaattee nan dhukkubsadha nan du'aa naamin ta'etti ofitti mataa kee yaadde siniiti sabrii godhii rabbii kee kadhu. Rabbiin nama kamiyyuu isatu fayyisaa hin fayyita inshaallah inni fayyita akkuma yaadde isinillee obboleen kiyya warroonni tola jirtan hundi keessanuu du'aa kadhaaf yoonni keessan irraa fudhaan isiniin jedha. Kanuma waan yaadde bicuu afur baafadhee arga tolchuuf jettan isiniif taasee rabbiin fayyisee yeroo kana keessatti qalbii keenya naaf fayyisuun isiniin jedha. Warri akka koo yaaddoftan hundi keessan du'aa godhaa fi nagaan naa oolaa fayyaataa oraa bulaa. رمضان أنك يا رب نهاجوي نمك يسومي رب نهادازز نمك يسومي رب نهادازز يا ربي كينيا عمري كينيا يا رب نوديرس وكوستا كينيا رمضان يا رب نفيز دعاء كينيا يا رب رحمتك ودي إدعاء كينيا رمضان كانت يا رب نوهيك سبيا بأي وقاديرا واللي بني واليان اللي رمضان كانت رب نوفقالشو أنا بزن اللين إلهي دندتي كبو على لئيتي كافن وقالشو أنا نية ديرا حجي حج أمرا حرمك إزتي تكافا قالوا رب نوافقوي هندتو كغمنا بسم الله حرمك إزتي تكافتا ورب زفلا فزكو زمزم في التمرة فترى بسم الله حرمك